Akkam isin nagaa keessanii jirtu akkam isiniin jecha irraa akkuma beekamu viidiyoo ajaa'ibaa wayii viidiyoo bu'aa isiniif qabu isiniif qabadhee dhiyaadheera. Dursaa gara viidiyoo keenyaatti osoo imaliin dura chaanaala kana haaraa waan ta'eef sabiskiraayib gochuu hin irraanfatina. Akkasumas viidiyoon kun yoo isinii tole laayik gochuu akka hin irraanfanne isiniin jecha gara viidiyoo keenyaatti haa imallu. Jalqabarraa viidiyoon keenya kanarraa isinii dhiyeessu akkaataa poostera ittiin dalagan jechuudha. Poostera dalaguuf yookaan baanarii dalaguudhaaf qalaalumatti yookaan salphumatti bilbila keessaniin dalagachuu dandeessu mana keessan teessanii jechuudha. Maaliif yoo jettan namoonni tokko akkuma inni poostera dalagateen poosteri sun kan inni barbaadu fa'aa ta'uu dhabuu danda'a. Kanaafuu bilbiluma keessaniin edit gootanii gara mana poosteraatti deemuudhaan yookaan gara mana maxxansaatti deemuudhaan karaa salphaa ta'een akkasiin ittiin poostera keessan haala barbaadaniin itti argattan isiniif kan dhiyeessudha. Ayyee guys, viidiyoo kana kan isinii hojjadheefan yeroo baay'ee namoonni tokko waan rakkina poosteraa yeroo tokko isaan mudatuu fi isiniif dalagara jechuudha. Dursa appilikeeshinii tokkottu isin barbaachisaa jechuudha. Iddoo kanatti appilikeeshiniin suni Pixel Lab jedhama. An waan buufadheeruu fi akkuma isin argitan appilikeeshiniin sun isa kana jechuudha. Pixel Lab isa kana jechuudha. Iddoo kanatti kan isin argitan kana. Isa kana jechuudha. Appilikeeshinichi immoo Play Store irraa argachuu ni dandeessu. Yeroo jalqaba isin appilikeeshinicha tuqxanii keessa seentan haala amma isin iskiriinii irratti argaa jirtan kanaan appilikeeshinicha keessa isiniif ni seenaa jechuudha. Sana booda confirmation and insert kanarratti yeroo tokko ni jettu. Haala isin amma argaa jirtan kana anduraan poostera tokko waan ittiin dalagee jiruu fi haala kanaan loogoo barbaadan isiniif ni dhiyeessa jechuudha. Appilikeeshinichi kun firiidha jechuudha. Interneeta waan akka isin hin gaafatu. Akkuma isin asirratti argitan waan akka interneetaan ala hin dalagdu jechuudha. Fakkeenyaaf amma iddoo kanarratti jechuudha. Mee amma loogoo addaa wayii isiniif yookaan poostera addaa isiniif hojjadhee isinitti agarsiisu. Amma fakkeenyaaf maqaa chaanaala kiyyaa Rameking jedhamiire maqaa chaanaala kiyyaatiin isinii hojjadhee isinitti agarsiisu jechuudha. Dursa isa hojjechuun dura loogoo kamirratti akka hojjettan filachuu qabdu. Loogoon sun kan maqaa isa wajjin deemu yookaan footoo isin achirratti galfachuu barbaadan isa wajjin kan deemu ta'uu qaba jechuudha. Amma fakkeenyaaf an kan kiyya wajjin deemu ni beekaa jechuudha. Amma kan kun iddoo kanarratti 3D teksteedha. 3D barreeffama 3D'dhaan isiniif akka mijatutti galchaadha jechuudha. Kanaafuu akkuma isin asirratti argaa jirtan gubbaarratti wantoota adda addaatti jiru. Wantoota achitti argaman kana keessaa barreeffama akka qalamaatu iddoo kana jira. Barreeffama san yeroo tokkoof irratti ni tuqaastu jechuudha. Yoo isin tuqaastan haala kanaan barreeffama waan fakkii adda addaan fidataa fakkii kana keessa kan gosa qalamaa san yeroo tokko ni dhugdu. Sana booda iddoo kanarratti haala kanaan 3D text jedhee isinii fida. Yeroo tokkoof maqaa chaanaala kiyyaa irra galchee isinii fi poostera tokko isiniif agarsiisu. Iddoo kanarratti akkuma isin argitan kun maqaa chaanaala kiyyaati jechuudha. Akkuma isin iddoo kanarratti argitan barreeffama kana akka barbaadaniin ittiin edit godhachuu ni dandeessanii jechuudha. Amma fakkeenyaaf iddoo kanarratti mallattoo gara iskiriinii kana gara jalaarra jechuudha. Gara jalaatiin kun isinitti agarsiisu iddoo kana jechuudha. Qubee A jira. Mallattoo qubee A san yeroo tokkoof ni tuqxu. Haala kanaan isinii fida. Waan adda addaa size jedhee isinii fiduu danda'a. Ani iddoo kana kan barbaade amma iddoo jalaa kanarratti foontii ka jettu kana ni tuqaa. Sana booda barreeffama istaayilii kamiin akka inni naa barreessu yookaan haala kamiin akka inni naa barreessu filadha. An ammaa fi isa kana jechuudha. Appilikeet jedhu san yeroo tokkoof ni tuqadha. Sana booda haala kanaan Rameking 7 jedhee naa fida. B style kan jedhu tokko isa taanuudhaan ni jira. Yeroo tokkoof isa san ni tuqna. Sana booda barreeffama istireetitti qaxxi jedhee dhaabbateeru kana akka inni dalga akkas waan hirkatee fakkeessine loogoo bareechisuu dandeenya jechuudha. Haala kanaan kun amma hirkateera. Yeroo istireetitti dhaabbatu akkuma isin argitan haala duraan ture sanirra jijjiirreerra jechuudha. Amma
gara kalariitti deemna. Kalarii isaa jijjiiruudhaaf immoo iddoo kanatti inner shadows kan jedhu kana yeroo tokkoof ni tuqxu. Enable kan kana yeroo tokkoof on gootu jechuudha. Ka off ta'eeru haala margitan kanaan an barreeffama kana istaayilii kanaan kalarii magariisa godha. Iddoo kanarratti bicaa tuqee isinitti agarsiisuu yeroo tokkoof kun amma kalarii barreeffamichaa haala kanaan ni jijjiirra jechuudha. Akkuma isin argitan iddoo kanarra bareechee jechuudha. Haala adda ta'een isinii dalagaa. Iddoo kanarratti immoo iddoo kun omboos kan jedhu kun immoo barreeffama duraan iddoo san irra barreessinee turre kana gara akka inni calalaqee yookaan haala adda ta'e bareechee isinii hojjeta. Sana booda iddoo kanaan gaaddidduu isaa kan jalaa jiramee gaaddidduu kana haala amma isin argitan kanaan itti bareechifachuu dandeenya. Sana booda 3D show kan jedhu sanni tuqna kan off ta'eeru kanarratti on goonaa jechuudha. Gaaddidduu kan biraa finnee jalatti galchuudhaan haala kanaan poostara akka barbaannetti dalagachuu ni dandeenya jechuudha. Ayyee guys, viidiyoon kun yoo isinitti tolee jiraate viidiyoo jalqabaa waan ta'eef like gochuu hin irraanfatinaa. Chaanala kanaafis haarawaa yoo taatan immoo subscribe gochuun irraanfatinaa isiniin jedha. Yaada keessan yaada qabdan waa'ee poostara kanaatiin kan wal qabatu kan biraa paartiitti aanus isinii dalaguu waan danda'uuf chaanala kanarratti koomentii irratti waan barbaaddan waa isiniif tole barreessuu ni dandeessu isiniin jedha. Nagayatti naaf jiraadha. Peace.